Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota YouTube channel keenya Oromiyaa Sat. Egaa hordoftoota keenya guyyaa irraa kana viidiyoo ajaa'ibaa qabannee dhiyaanne jirra. Viidiyoon keenya guyyaa irraas muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed fi Dr. Lammaa Magarsaa yeroo isaan waliin hojjetan kan agarsiisudha. Jaalalli Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmed jaalala baay'ee namatti tolu ture. Yeroo waliin hojjetanis baay'ee bareedu ture. Jaalala isaanii kana miidiyaan addunyaa kanallee dinqisiifachuun gabaasa ture. Dr. Abiy Ahmed illee biyyoota garaa deemuun biyyoota hedduu Itoophiyaa waliin wal lola qaban walitti taraarsee ture. Isaan keessaa Eertiraan ishii tokkodha. Araaramuu biyyattii kanaatiin illee baay'ee dinqisiifatame ture. Akkasumas dandeettii isaa kana addunyaan dinqisiifachuun Noobeelii nageenyaa badhaaste turte. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana Dr. Lammaa Magarsaa waliin walii galuu dadhabuun wal dhaban jiru. Uummanni Oromiyaa waliin hojjechuu keessan jaalata ture. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisudha turtii yeroo gabaabduu keessatti wal dhabbiin isaan gidduutti uumamte. Lammaan Magarsaas biyyarraa bahe. Dr. Abiy Ahmed immoo hanga guyyaa irratti muummicha ministeera Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa jiru. Wal dhabbiin Dr. Abiy Ahmed fi Dr. Lammaa Magarsaa immoo maali? Lammaan Magarsaa eessa jira yeroo gabaabduu keessatti viidiyoo isin biraan geenya. Kanaaf chaanalii keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Egaa hordoftoota chaanalii keenya viidiyoo gabaabduu kana daawwadhaa, chaanalii keenya immoo subscribe godhaa isiniin jenna. Bakka nagaa tura. Bye bye. Number one, Rayus Podente, Ramesh Podente, S.U. Podente, Bodicano. Kanaf Rayus Tibase, Sabata Tibasun, Sabata Tibase, Basun, Kanan not a copy. I'm not a copy. I'm not a copy. Wasang Tokofa, Ashasa, Namufa, the Conqueror, keluar kodi, cara dia keluar kodi itu kan ada tu, nak bisa mobile, Juru bisnis mobile. Karena aku kan pakai sisa. Juru sekali dalam polisi. Anu komisioner itu bukan tegar sistem. Just bakul ini bukan ada tak kaya suatu usaha. Biru polisi ada, mereka itu bakul mana cukup tu na asbang dah application. Itu nama servis yang betul. Galas dua berapa? Ada cara buat nama servis. Maka sistem orang itu ada sistem. Orang kerja nama ada show. Asyara kata telah asal ID kabda mati sigara. Ama kan sebulan desa. Sunis sistem sigena. Asyara kata telah kabatin na. Apa boleh?